Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jecha dhiifamaa torbee kana isinirraa badee jira baay'ee tokko isinirraa badee jira torbee kana jechuudha. Torbee kana maaltu balleesse yoonaan jettanii haaluma jiruun na balleesse jechuudha. Haaluma jiruu biyya ormaa sinuun beektu jedhee yaada. Kanumaaf isinirraa badee kanumaaf natti mijachuu dideen isiniin jedha. Daa'imaa fi hojii faanillee bakka natti mijachuu didee akkanatti isinirraa badne isiniin jedha. Wanti isinii qabadhee dhufe moo maali yoo jettanii waan baay'eetu as keessatti haasa'amaa jira jechuudha. Baay'ee tokko na dhibee jechuudha. Hajjiin bahee haala jira akkasitti dhaga'ee jechuudha. Garuu jakiyyaan hin argine namoonni tokko hajjiin bahee jira jedhanii yeroo na gaafatanii ani hin beeku waan hin argine isaaniin jedhee akkasnaan jechaa jiru jechuudha. Hajjiin bahee fidhiisellee ani wantin argan jiru nama marraan dhaga'ee jechuudha malee wantin ija kiyyaan argan jiru jechuudha. Mana kanallee dhufne isallee argine karaattillee san argine jechuudha. Isiniin jedha namni immoo akka odeessutti bahee isaa dhaga'ee bahee jedhanii namoonni baay'ee akkasitti gaggaafatu isiniin jedha. Viidiyoo illee kan gadhiisan arge intala wayii kan takkaallee ishee argeen beeku magaaluma kanattuu ishee argeen beeku guyyuma duraatiif niitu warjirratti ishee arge bahee jettee kanaa softu jechuudha. Hajjiin illee bahee dubartii fuudhee jedhanii namni baay'ee akkasitti na gaafachaa jiru jechuudha. Bahee yeroo naan jedhan hin beeku na dhiisaan jedhanii akkas naan jedhanii fuudhellee naan jedhan namicha kana dhugaa dubbachuudha. Inni nama moo seexana baay'ee tokko na dhibaa jira jechuudha. Akkamitti tuma poolisoonni illee nutti dawwalanii bahuuf hin jedhini bahuu danda'ee jedheetan baay'ee tokko na ajaa'ibaa jira jechuudha. Intalli kun immoo akkamitti humna kamiin isa baastee baay'ee tokko na dhibaa jira jechuudha. Maaliif se'id kanniisise waan ta'eef silaa se'id eeyyamarraa dhufama se'id baasisu malee eenyuyyuu baasuu hin danda'u isiniin jedha. Yookiin birrii nyaachistee poolisoota birrii nyaachistee baaste malee akkatti miti jechuudha. Wanti poolisoonni zimmi jedhanii fi isaanillee akkasuma birrii nyaataniitu natti fakkaata. Yoo dhugumaan bahee jiraate birrii nyaatanii baasan malee eenyuyyuu isa baasuu hin danda'u jechuudha. Se'id malee eenyuyyuu isa baasuu hin danda'u. Maaliif kanniisise abbaan dhimma se'id waan ta'eef se'id malee eenyuun baasuu hin danda'u naan jedhan durallee baqaajiin illee akka hin baane jedhee isaanitti himna. Se'id malee eenyuyyuu baasuu hin danda'u abshirinaan jechaa turaniyyuu ani beeku bakka yookiin namni soba odeessaa dhugaa odeessaa kan addaan hin baafanne isa immoo shaallannan addaan baafadhee isinii qabadhee dhufa. Akkasiin isiniin jedha amma baay'ee tokko na dhibee jira jechuudha. Yeroo poolisootatti dawwalu warri poolisootatis immoo silkina jalaa kaasuu didanii jechuudha. Silkina jalaa kaasuu dhiisuun isaanii baay'ee tokko shakkina keessatti uume baay'ee tokko dhugumaan hajjiin bahee ala jira laata jedhee baay'ee shakkee jechuudha. Maaliif yeroo biraa innaan miskoolii godhe ofii isaaniitiif yeroo hin qabaanne gisee sanaaf wanni hojiirra yoo jiraatanii yeroo faadii ta'anitti ofii isaaniitiif deebi'anii naa dawwalu ture. Amma immoo isaan illee naan dawwallee silkiillee na jalaan kaasnee bakka isaan na deebisuu dhiisuu isaaniitiif na jalaa kaasuu dhiisuu isaaniitiif baay'ee tokko shakkina keessatti uume jechuudha. Amma immoo dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko sodaadhee jira. Hajjiin baanaan maaliif keeriin dalagu yookiin akkuma duraa sana daa'ima kiyya jalaataa yookiin waan tokko na godha. Maaliif hajjiin baanaan hin nageenye hin jiru waan ta'eef baay'ee tokko sodaadhee jira jechuudha. Baay'ee tokko sodaana keessatti uumee jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa wanti nama viidiyoo isinii waraabee fi otoo hin qulqulleeffatiin otoo mana seeraallee dhaqee hin argiin viidiyoo isinii waraabuu kootiif maaliif hajjiin akka bahe warra as keessa jirtanillee akka hubattanii bakka argitanillee natti himtaniif viidiyoo isinii waraabaa jira jechuudha. Hajjii yoo dhugumaan bakka tokkotti argitanii suurumallee kaastanii ragaa qabatamaa yoo ta'e natti naa erguu dandeessuun isiniin jedha. Akkasiin isiniin jedha. Amma laftillee galgalaa'ee jira aduunillee dhi'ee jira. Anillee amma hojiirra oolee dhufaa jira baay'ee dadhabee jira. Maaliif amma toon dhaqeellee natti nagarsiisanii nan seensisan jechuudha. Maaliif sa'aatiin nama ilaalanii sa'aatii misaa fi ganama waan ta'eef sa'aatii kana dhaqullee faayidaan argadhu jechuudha. Inshaallah rabbiin nagaan nu bulchee boroo ganamaan dhaqee amman ilaalee qulqulleeffadhutti warra as keessatti argitanillee hajjii argitanii akka suura kaastanii na argitanii isiniin jedha. Maaliif bahee saafi dhiisee addaan hin baafanne ganaan isiniin jedha. Inshaallah boru dhaqee addaan baafadhan isiniin jedha. Ganamaan dhaqee akkuma nama qursii geessu
warra qursii geessu ganama dhaqa kanaaf ani illee ganama sana dhaqee qulqulleeffadhaan isiniin akkasiin isiniin jedhaa qursii geessuuf koofotoon ta'in ajiidhaaf nyaata geessita warroonni naan jettanillee nyaatan geessuufi yoo nyaata illee qabadhee dhaqe akkuma na seensisan malee waan biraatiin miti jechuudha yeroo sana saate sana maaliif warra nyaata geessu seena malee warra biraan seensisa waan ta'eef waan tokko harkatti qabadhee maaliif ittumaan seenuuf jechuudha ittumaan seenee ittiin adda baafachuuf jechuudha Sa'iidillee dawwalee sirraa yommuu fudhatamoo akkamitti baasanii jedhee Sa'iidillee gaafadha Sa'iid immoo quba qabaatee otoo eeyyama sarraa fudhataniiti natti mul'isu jechuudha silaa Sa'iid immoo akkasuma natti maayyuu garuu Sa'iidis quban qabu natti fakkaata jechuudha Sa'iid otoo quba qabaatee yeruma sana dawwalee natti maa jechuudha maaliif waan kana Sa'iid hin beekuu laata jedhee shakkina keessattuu jira shakkii yoo ta'in dhibbumaan dhibbatti Sa'iid waan kana beeku jechuudha too kana beekee baasaa beekee baqa yookiin biyyuma kanallee fagaadhu waan tokko naan jedhaayu hin beeku dhumatti yaadan isiniin jedha akkasiin isiniin jedha intalli chaanal ajjiraayitu kani ani beeku jechuudha bakkuma ishiin dhufteellee beeku guyyaa duraatiif fuula ishee argee bitamtee dhuftii eenyu akka taate gara dhufteellee hin beeku jechuudha inshallah ishillee ganaan qulqulleeffadhee irra gaan isiniin jedha eenyu akka taate ishumatu birrii yoo dhugumaan ajiin ba'ee jiraate ishumatu birrii poolisoota nyaachise akkasitti baaste malee ajii eenyuyyuu baasuu hin danda'uun isiniin jedha Sa'iid malee akkuma dura isiniin jedhe eenyuyyuu baasuu waan hin dandeenyeef ishiin akkamuma taatee humnuma kamiin baaste bitamtee dhufte natti fakkaata maaliif namni bituu danda'uyyuu jaartii ajjiiti jaartiin ajjii immoo lafatti jalatti hidhamtee jirti ajjii yoo ta'e ofii isaatiifuu rakkataadha birriin qabu bituu hin danda'u jechuudha ishii bituu hin danda'u maaliif namuma wayiitu ishii duuba jiraa laata ajjiillee duuba jiraa laata otomoo nama ajjii duuba jiraate anuu nan beekuu hin danda'ayyuu garuu jaartii ajjiisan nama qabdullee ittimuu hin dandeessu jechuudha namaan wal arguu waan hin dandeenyeef ishii mitiin isiniin jedha otoo ishiin akkuma duraa sana bakkuma duraa sana jiraatte jaartii ajjiitu bitee isheetu natti bitee isheetu natti ergen jedhaayyuu ammoo eenyuma natti ergen jedhamee eenyuma natti biteen jedha ajjii yoo ta'e birriin qabuuf isaatiifuu rakkataadha achi keessa jira innaala jirullee akkuma namaallee hojjetatee waan tokko lafan keewwannee waan tokko farkaan qabu isatu bitee akkan jedhamneef baay'ee tokko na dhibee jira jechuudha eenyuma xilaatni kiyyaa maaliif xilaata baay'een qaba eessaa eenyumallee jechuu hin danda'u hundumtuu xilaata kiyya jechuun hin danda'a jechuudha yookiin gooddanyootuma jaartii hajjii sana laata ishiinuu isaanuma keessaa tokko laata jedhee tan na shakkisiisaa baay'ee tokko na shakkisiisaa jirti jechuudha akkasiin isiniin jedha erga jaartiin hajjii lafa jalatti hidhamtee torbee kana hunda sammuun koo boqonnaa na argatee boqonnaadhaan jiraachuu tureeyyuu jechuudha martaa ta'ee jiraachuu ture jechuudha ammoo kun immoo warroonni dura jalatti fiffiiganii jaartii hajjii jala fiffiiganii baqa soo gidduma bishaan bu'ee ta'aniitu gara isaanitti nam'anii dhabee jechuudha baqa hundumtuu afaan qabate erga ishiin hidhamte erga ishiin lafa jalatti hidhamte nuti kan mataana laata jedhanii baqa isaanillee garuma hojii isaaniitti deebi'an jechuudha narraa dhaabbatanii hundillee narraa dhaabbatanii baqa ishiin kun immoo eessaa akkatti ollatti baate baay'ee tokko na dhibaa jira jechuudha kun eessaa kana dhufte eessaa kanatti bitamtee dhufte baay'ee tokko na dhibaa jechuudha ishiin inshallah yoo rabbiin jedhe ofirraa akkuma isaanii sana dhoowwuu hin danda'a jechuudha rabbiin na gargaaru akkasiin isin jedha ishii kanallee eenyu akka taate eessa akka galtuu eessaan akka dhufte baqa qoradhee ragayetan inshallah rabbiin yoo ranaanse inshallah akkuma jarreen sanarra naana jedhetan nan yaadan isin jedha qoradhee waan hunda godhee qalbiin afaan hin jiru kanaafu bakkuma jarreen duraa dhaqan sana ishii geessuu hin danda'a jechuudha ishii geessaa isinillee akkan nagar du'aa naa godhan isiniin jedha akkuma warra duraa sana akka narraa dhaabbattu isheen kunillee isiniin jedha akkasiin isiniin jedha hordoftoota kabajamtoota kiyyaa dhugumaan bahe hajjiin natti hin fakkaanne maaliif utoo dhugaadhaan bahe manuma kana dura fiigaa dhufan isiniin jedha maaliif anarraa qiimii qaba waan ta'eef asuma fiigaa dhufaayyuu garuu hajjiin bahee dhugaan natti hin fakkaanne jechuudha gannaa liqimsamuu didee jechuudha maaliif Sa'iid baasu malee eenyu akka baasuu hin dandeenye abdiin qaba jechuudha ishiinillee baasuu akka hin dandeenye nan beeka jechuudha yoo na sodaachisuudhaaf ta'e ani wanti sodaadhu hin jiru waan tokkollee wanti sodaadhu hin jiru jechuudha ajjis ta'e nama biraas ta'e abbuma barbaade yoo ta'e namni tokkoyyuu nama sodaadhu hin jiru jechuudha maaliif ananumaan lubbuun lama miti kan hin baadhee deemu lubbuma tokko yoon du'e soma rakkoo hin qabu jechuudha kanaafu warri sodaachisnaa ajjiin bahe jennee sodaachisnaa jettaniillee yoo yaaddan ta'e
yaadinaan isiniin jedha ani waan tokko isin sodaadhu waan tokko nan gootani wanti na gootan injiruun isiniin jedha akkasin isiniin jedha durallee warroonni duraa sunillee afaan naqabanii na sodaachisanii miidiyaa kanarraa na dhabamsiisuu barbaadanii jechuudha inshallah ani immoo rabbiin malee nama tokkoyyuu sodaachuu hin danda'u jechuudha rabbi guddaa bichaan sodaadha nama biraa immoo hin sodaadhu jechuudha nama kakiyyaa sodaadhu akkuma naa dhufanittiin ani xaqaafi jechuudha kanaafu akkasin isiniin jedha islaa miidiyaa kanarraa miti biyya lafuma kanarraa yoo akkan dhabamu yookiin akkan aaree of ajjeesu yookiin akka waan tokko godhu isaan na gochaa turanii jechuudha akka lubbuu kiyya dabarsu of gochaa turanii ani immoo nama tokkoyyuu sodaadhu maaliif namuma na gochuu hin danda'u namni na sodaachisuu hin danda'u sinin jedhaatillee na sodaachisaa akkasitti sodaachisi jettee kan dhufte yoo taate waruma durarraa baradhuun sin jedha isaan dhabanii na biraa kutanii kanaafu atis waan tokko na gochuu hin dandeessu namni waan tokko na gochuu hin danda'u an sodaa rabbii malee sodaa keessan hin qabu waan ta'eef omaa nan goota eenyuyyoo manan godhu kanaafu ol wanni jajja'iin sin jedha akkasin sin jedha tisi sitti na riifadhu guyyaa tokkommoo yaa rabbiin jedhee rabbiin sirra naanse maaliif akka sirra naansu abdii guddaa qaba maaliif akkuma warra duraa sana jechuudha an sin xunnee sin beeku situ dhufee na tuttuqe jechuudha warra na tuqe immoo rabbiin kiyyaa akkasuma humna naa godhee isaan raane kan lafa jalatti hidhamnus kan mana hidhaatti hidhamnus kan biyya kanaa baddee akkasitti irraanii jiran siin jedhan inshallah sis akkasumatti bakka jirtu gurra kee qabee lafa jalatti akkasii abdiin qaban siin jedha maaliif an sin tuqnaan sin geenye maal kee ani eessatti na beektana tuttume maalin si godhame wanti si godhanii jiraame maal irratti wal geenye siin jedha kanaafu caaltuu na jettee afaan kee babbanaa ooltu wanti si godhin jiru kanaafu yoo dhaabatte dhaabadhu yoo dhaabachuu baatte immoo inshallah bakkuma sana dhaqxan sin jedha abdii godhadhu akkasin sin jedha warroonni immoo ajii barbaadde kanaaf akkatti dubbattaa naan jettanillee jirtu laa an ajii barbaadee miti maaliif ajiin akka manadhaa keessaa baaneen barbaada malee ajii barbaadee miti jechuudha maaliif yoo ajiin bahee rakkinni kiyya rakkinuma akkuma isin beektan jechuudha akkuma waggaa darbee isinuu akkatti rakkadhaa bahe hin beektu waan ta'eef kanaafuu namni harkumaan rakkoo ofitti hin barbaadu jechuudha namni murtaa'aa ta'ee samuusa boqochiisee jiraachuu barbaada malee rakkina namni ofitti hin barbaadu jechuudha ani rakkinaan of hin barbaadu isin jedha warroonni akkasnaan jettanii rakkinaan of hin barbaadu si warran akkasnaan jettanillee dogoggortanii jirtanii akka achiin baanee ani boqonnaan jiraachuu barbaada warroonni immoo maaf hin gallee biyya maaf hin gallee warri naan jettanii akkuma video duraan irratti isinitti hime daa'ima kiyyaa paaspoortii malee galuu hin dandeessu kanuma na dhibee jechuudha daa'ima kiyya naman itti manin deemuun dhabee kanatu na rakkise malee biyya galuu jibbee miti warroonni beektan beektu akka daa'imman biyyatti hin galle paaspoortii qabaattu malee akka biyyatti hin galle sinuun beektu jedhee tayyaada warri beektanii isiniin jedha warri daa'imman qabdanii duratti illee magaltii qaamaadhaan hin galtee amma immoo paaspoortii malee galchuun hin danda'amu kanuma isiniin jedha akkasin isiniin jedha warri barbaadaa achi barbaadanaan jettan immoo achi barbaadee miti warroon nan baasa jedheeti anillee akkuma si'ii baasuu nan danda'a jechuudha maaliif anumatti sababa kiyyatti hidhame waan ta'eef baasuu nan danda'a jechuudha saatii kana dhaqee ganama guyyuma tokko dhaqee baasuu nan danda'a baasee wajjin jiraachuu nan danda'a maaliif hin barbaadu jechuudha ajjiirraa garaa muradheera bakka namni tokko yoo si miidhes keessaan badu jechuudha kanaafuu sarara abdii muradheera waan tokko hin barbaadu isiniin jedha hajjitti deebi'uu barbaadu warra naan jettanii akkasitti yaadinaan isiniin jedha akkasin isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ammuma kana ka'eetanii intala sana bakkuma ishiin jirtu barbaada jechuudha namaanillee barbaachisa inshallah yoon ishii arge immoo akkasitti qaama qullaa ishiituma viidiyoo isinii waraabaa jechuudha maaliif anaa miti kan ishii tuqee dura jechuudha warroonni akkamitti qaama qullaa ishii viidiyoo waraabdan jettanii namni tokko yoo si tuqee waan sodaattee dhiistutti fakkaata jechuudha yoo si tuqee si ilaale waan humna hin qabne waan sodaattu wayiitti fakkaata jechuudha maaliif ishiin tunnee ishiin beeku ishii tunne tuqee inshallah isinillee du'aayinaa godhaa bakka ishiin jirtu akkan argadhuun isiniin jedha akkasitti akkuma jarreen duraa godhu ishii godha jechuudha maaliif ishii tunne tuqe malee ani ishiin tuqne akkasin isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa du'aayinaa godhaan isiniin jedha warroonni mana kiyyaaf haaraa taatan maatiin haa ta'an isiniin jedha akkuma duraa du'aayinaa godhaan jajjabeessan isiniin jedha du'aayii keessaniin na bira dhaabbadha kanaafuu waan hordoftaniif galatooma ulfaadhaa kabajamaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.